Kuma diida min nama fuudha jecha galtee jedhama kuma diida min nama fuudhu. Gabbara isiin nan gaafattu baran. Eenyu si gaafata ree? Gaafaan si fuudhu meeqa ergiteetti nani gaafatteeti? Hin gaafan. Isiin si gaafachuu dirqama qabdi. Waan warra isaaniitiif erguus isiin baruu hin qabdu. Jechuun durmaa ittiin ni qabda ree. Maal jeetiin itti dura? Silaa nu Oromiin jee isii jee dhaabbatte mana kanaa gadi hin baatu beekkatu isiin. Ati immoo maal oolta? Maaltu si lolchiisa? Suma sodaattee warfirraa? Siraan sodaanne matuma fiitu sodaatte malee. Taslii wanta siin naan jette tokkicha akka kiyyaa dullacha ulee qabatee duudaan gad jedhee deemuun ittiin heeruma malee ati abbaa ijoollee sadiitii naan jette. Haadha manaa qabdaa. Haati manaa teetii gaafa galte namummarraa achi na baasuu dandeessanii jetti haadha manaa teetii waliif galtanii. Nama akkasiitis miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funida uttota hordoftoota maatii channel keenya jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onirraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haa qabdu isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Siyala jeetin jira. Daawwattoota hordoftoota keenya harmee teenyatti bilbilii dubbisnaan jedhanii jiranii. Ergaan deeggadda isii biraa fide hin dubbisne ijoolleen ilaarraan tanaati. Ayyaantu na dubbistu. Kanaaf nu faana turaa. Haati manaa kaa fuudhu jettee na cinqitee taslimiin isa akkana taate. Bilbilaa jirra. Dubbisu jaalatta? Maaliif jaalatta dubbisu? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya? Nagaya alhamdulillah kam. Ijoolleen akkam? Ijoollee beektu sagalee teessan baddanii maal ijoolleen nan dubbisu isa kutan. Maali gaa isa banna nuti mana jirra. Ayyaantu si dubbisu barbaada. Isaan. Hello, Maya. Ayyaantu. Eegan ma. Nagoo maami. Jetta. Yerra fayyaa qabda amma. Maali jirtan? Tattaan isa. Oromiyaa Firayyaanoo. Rafuu jiran. Rafuu jiran? Kata di kata keessa. Ayyeen dubbannaa madarasaa bittanii? Ala guyyaa bila godhatan bikeetiin siree isayyeen. Tati maaliif hin dhufne? Ala guyyaa bila godhatanii dhufayyee madarasaa. Arra godhanne. Arra godhatanii? Ala gayyee boruu bira dhuftayyee akka tajaajilaa jiruudha. Haati nama guutuu bira jetti maaliif ati nu bira hin dhufne? Wayna bira dhuftee bombaa ina tiifte akkana. Boruu seeni. Abbaa kiyya dide. Abbaa kiyya dide. Ayyaa adiyaa. Kuma diidami nama fuudha jecha galtee jedhama kuma diidami nama fuudhu. Maaltu kuma diidami nama fuudhu deema? Adumaa kana jee haadhuti yoo kana dalaga seelaa kuttee himmaas. Baba, signara fideeneti. Maali gaa maaltu qoblee maa qobalte maaltu siraa qoble maali waan qoble. Ayyaantu adeemtee raftuuf ni haasofina rakkoon hin jiru. Maali gaa kanaa jiruuni dalaganda dalagaa keessatte laanu maaliif mitiyaa kuma diidami nama fuudha keessatti agarte kuma diidami nama fuudha keessatti agarte. Aku ni di gambar jengkurti begitu di tajik pressure. Jadi cuma tu kau ni di jam, kau ni jam orang kaya ni cerita nak hal apa di jalan. Mau anda cara itu gitu. Kau ni di jam jengkurti begitu. Badi daren, badi tu bade. Kau apa tidak? Lalu kau di jam ini cipuda mal, kau ni juga itu. Cuma mau kau kami nama puru hal mana? Akka kaisa jirus lalte nukur tati ada rayan. Akka mereka kaya cerita. Ni jalan dah, akka kaya cerita nak dah jalan. Kita nak kaya cerita tunjuk itu. Malwa yere. Malwa yere dah. Aku nama putera malwa jammas. Atio rana fusiftios, malakari kabdamet.
Asii fuusise jebar. Wayisi fuusise jean. Duuba maallaqa nutti kanne kaa egaa siin fuusisette ta'u maal? Maallaqa nutti kanni. Bari nama jechuun maallaqa sinqisammuu ta'anii sinqidha malee. Sinqisammuuti? Maala jechuun maallaqa sinqisiisa. Ayyee. Gaafaan manaa deeman tasliin jira jedhan ta'ee wallee dhiisee deemen isii wayin hojjetee deemen isiillee waswaasaatu isii seenee jira. Ayyee. Maaliif? Silaa ani heerumin jee isii jee dhaabbadde mana kanaa gadi hin baatu beekkatu isiin. Ayyee. Waan ani heerumii yennaan multi waswaasaatu isii seeneessa. Si sodaatte barsi sodaattee hoo? Darbanii? Suma sodaattee warfirraa? Yaa biraan sodaanne matuma fiitu sodaatte malee isiin. Maal na godhuu deemtii jettee sodaatte isiin? Akkamiin ba'a matuma fiitu sodaatte malee abadan na sodaan. Silaan na sodaatte ani heerumii silaa jeeni tasliin mana kanaa gadi hin baatu ni beektaa? Ayyee. Garuu waan ani heerumi jennaan ifumaafuu mataa isiitu sodaatte malee ammas yaani sirgin deessan maallaqa siin jirti. Namni tokko nama jaalannaa wal jaalannaa maallaqa maaltu hidhame kana. Addunyaarra wal baasuu dhiistanii nama tirfaana tokkoltanii isumaarra walii galtanii nukaa walii isin godhuudha malee. Madiidamii akkuma maarree kana yaani ittiin jirti gadaa fayyadanis malee maallaqa reeffame. Madiidama jechuun kiyya baran mataa ma wajjin dhahine beekte? Harkeetiin jira viidiyoodha. Garaa nama gubbaa. Nyaata nyaachuudhaaf irraa amarree beekte viidiyoo kaameraa keenye. Nyaata nyaachuu kaameraa maaltu nyaata? Isiin achirratti waa baay'ee na gaggaafatte wanni baay'een isiin na gaafatte immoo warra keenyaaf meeqa erguu barbaaddaadhaan jette. Anammoo warra isaaniitiif akkaan maallaqa ergu isiin nan gaafattu hanqaan nan erguus baruun qabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf atiis asumattiin si fuudhame? Gaafaan si fuudhu warra keenyaa meeqa ergiteetti nani gaafatteeti? Hin gaafan. Hayyee calliseetuma warra nu jidduu jiru wajjin walii galleetuma ergineemi? Kiyyaafis ta'e takkaan jiree isiin lama naafeetii awwalumaa alfuuni haadhimma abbaa maatiitii isiin si gaafachuu dirqama qabdi. TVC'n akkamitti akkan ta'ini? Maaliif wal caaltan? Anammoo atimma abbaa ilmaaniiti gaafa san ilmaan hin qabdi. Naafeetii illee wali dubnee waan fedhanii marfachuu dandeenyu. Amma isiin waamee waan fedhu si gaafachuu dandeessi ani deemsaa bareedduu kanneen qabdi. Kanaafuu waan abbaa warraa ta'eef 250. Kan ergi dirqamaa siin jennaan kan isiniitu irra walii gala. Garuu waan addunyaarra baaftanii akkuma diigamii si ergaa maalii dalagaa naqatee nurra kaneessanii haasa'ittanii hin qabdan kun. Laa gabbara isiin na gaafata qoy. Yaana kan rakkoo mataa keessatti jedhanii maallaqa irra jiru beekan. Gabbara isiin nan gaafattu baran. Eenyu si gaafata ree? Isiinis warra qabdi. Ganda qabdi, gosa qabdi. Saadudha. Isaantu na gaafachuu qabu malee isiin gabbara na gaafachuu qabdu. Ammoo waan warra isaaniitiif erguus isiin baruu qabdu. Jechuun durumaa ittiin ni qabdare. Maal jeetiin itti dura? Ayyaa kana sammaan ta'e biroo fatiiti ammaa waa'ee ijoollee siyaasaa sababa hin godhatina. Yani itu kata kata ini jual jualan sejak sekarang jualan taslimat sebagai badan dan taslimat itu jadi jantai isi itu gitu. Ini zaman dari kira nak kumpulkan gitu. Mal jetes duit. Nah itu nanti kan itu voltani itu ini mah kaisa nak aja tuh isi dalamnya besi hati. Ani itu bukan apa mana tuh yang jantai itu bisa mana nama gitu. Kurang jantai itu mana gitu. Jualan itu. Atis mal sudah kisah mal tis atis. Ani maal tu nampak ni maal tu lemas sejati anani sih. Fer mana feru kalau maal tu asal tu berdekat dengan jalan tu feru kan. Ayo, kalau sati ega na fusu berbuat, dah bira na fusu. Dah bira macam mana pun, dah bira saya kemana pun tu bah. Tabira yo na fusu teo. Tabira mana fusu sih macam tu. Anam isi. Mana jadi jaga tu bah. Isiin naan taane man isiin namni jaalala maallaqaati malee jaalala dhugaatii mituni. Jaalala maallaqaati miti si jaallatee jirti atillee jaallatee jirti kujuba jirtani gaara kujaabaa ijoollee siyaasa keessaa utaalaati. Jaalallaan fuudha. Ati dheengadda guyyaan isiin si bira dhuftisa maal jettee nati? Biyaan gabaaboo namni haasoo wajjaa ta'u kanaas.
Nanti itu warna ini nanti ini nervous tuh hair museum. Amma masih waswas sih nggak itu waswas jadi. waswaasa takka jalqabde. Ya masih tuh waswas jadi mana nak kayak ini usaha agar tuh jaraknya kasih tahu gitu. Laa takka mana keessan teenya na bira. Keetu ate keetu ari tumal mana kayak gitu ilman maka jago aku itu. Jaraknya tahu gitu makanya jaraknya kita cukup. Maka duran sebut makam duran maju. Sekarang itu mana ermi duran. Ammaan tana baay'ee isin abbaa warraa abbaa maatii sadii hin jaaladhu jetti. Amma abbaa warraatu duraan jaalatte. Duraan isii akka duraan isii raarte amma seeruu qabdi jirtanii seeruu jirtanii. Egaa akka abbaa warraa baataate ammaan kan ijoollattis baay'ee isin amma tokko irraa baate. Mee kanaafuu maal godhuun qabaree amma isii? Maal godhuu kan ta'e siidha qabdira isii. Kana hundaa hodhii isiiti. Ijoollee keessatti deebi'anii haalaas fuudhan barbaadan. Fuudhan barbaadanii kaabala wanni kanaa ta'e isin naggadummaa irra barattan faayidaa miti isin ni barbaachisa maleera. An fuudha duraanuu beektee fuudhan jaaladhu siitti na naqe malee. Yaa kana malee duraanuu fuudhan jaalattee tura. Ati fuudha maalitti boo fuudhan taata si jaal. Ayyoo ati deebite manna waan fuudha barbaadu hin qabu. Seorang pulau, yang jireh tu baca mana maka kita sudah berbaca, yang nama segala sudah berbaca. Berbaca. Kami kita mau coba tanya itu. Akkamiif? Itu kita masih seorang apa? Dirqama mootummaa jedhu ni jira namatti heerumuudhaaf. Dalagaa adalee iddoo ittiin bilbilin. Laa isinis dalaydee warra isaaniitti haa ergitu sammuudhaan isii fuudha. Akkuma jaallatee kuntaa inni dabalee inni tasliimnaa inni dubbisa. Kitaaba kana dhageessu waa'ee kiyyaatti waan jedheef kiyyaa bishaan irraa dhugaa keessan moofadha. Ati yoo yoom deebite isaati? Ani kiyyaatti kuudu kiyyaatti fuudhuu gaggaati. An ammoo warra irra baasan dhaqee laqaaqee isin fuudhin. Silaa dandeessin gumaan gootuu kanaatiif daddarbeetuma ta'a hojjechaa. Beekaatiin si dhiise. La sumarraa haa baatu jeetiin si dhiisi malee amma warra irra baasan dhaqee hudha keessi qabee si fuudhuu wallaalleen. Wanni hundi jiraasa kan jiraatanii gamaan gooteeti. Amma na dhageessa. Amma dubbiitii gamaan. Dhagee. Dubbii lolaa keessaa biyyatti jiranii. Dhagee lolaa miti. Dhagee lolaa miti matu mariidha malee lolaa miti. Qabeenya keenya kan biyyaa qabnu sanis osoo nu harkaa xiqqollee hin mancaafne. Qabeenya keenya kaas jiru osoo mancaafne. Namni sun gubbaarraa bobeessitanii guddaachinee kan hin jiruuti garuu wal fuudhu qabdini. Anaaf isin yoo wal fuudhee isa rakkoon hin jiru dhaggeeffadhu wayiin si hima. Kala wanta kanaan hin himne ammaan tana kana laafi laafi miti. Wanni hundi jiraate harkaa qabaate wanni hundi jamaan taate. Yoom galtatiin tusa? Yaada taate silaa wanni hundi harkaa qabaate laafi wanni tokko harka hin jiru. Silaa yoom galuu barbaadame? An akkaan fuudhan feene ni beeytaame? Akka fuudhan feene kun beekaa akkam fuudhan feedaati. Fuudhan feedaati. Dhalaa biraa fuudhuun barbaadan maa wuliin? Dhalaa biraa fuudhuun barbaadu. Harmaan tan namni biraa dhufu. Nageetti. Nageetti maaliif fiide wakkatti? Nageessa maal seedaree kalaas? Maaliif fiide nagaatti jettee yeroo hunda? Yeroo hunda yoo nagaan ta'e sitti maal irraa fayyadamee ammaan sana naaf jiraajjira tuntu duuba ani goomaan harkatti gaafa ta'eetu dawwale malee reefu. Akkasii. Kan inni qabu dibbe malee ani musi jena hin jiru namma. Yeroo itti bilbiltu bara ijoollee fi nyaata godhu jiranii hunda agarree. Ijoolleen nyaata godhu jettee laayee. Amma tasliimii. Gaafa dakalaas. Ati ammaan tana tasliimitti bilbiliitti waan jettuun. Maallaqa akka barbaadde miliyoonaa yoo taate naatu ergaa deebi'iin biratti. Ati naatu seeramooti adii kuddiiraan seeriin siin jabalee an dalageetin dhalaa gibbeessisaa. Hayyatiin maraate bashaan kan sibiru kuba. Akkas jiin qabalee dura akkasiin na buusuu deemaa mire.
Anti hoji masih lihat ya dalaga kumpul kira ati di rati jala ketika gote futa mana penjirat tidak betul. Amma wanni isin jettu warri keenya takkitti ana qofa qabanii Kanan takka aga wadani tanang kuda takka aga wadani ilmaan hundinuu yaani haqa ada siddarraa qabu. kanaafuu maallaqa guddaa yoo hafalte malee ni kana godhachuu hin dandeessu naan jette beekte. Ani silsilataa galchanii silsilataa nama qoonni. Ati immoo maal oolta maaltu si lolchiisa? Ammoonni yeroo maal maatu anaaf ijoollee isin waan geenyees deemi na wayya fijabean ijoollee fiyyaa. Anjiraan walitti isin finne anjiraan mana isin finne amma egaa jaalattan feeru mijeeni isin tokkotti hin jiru. Ayyee. Isin tokkotti hin jiru isin dhiisa makka. Tole. Amma sirriitti isitti kan deebitanii. Tana callisteetuma seentee isinis waan akkasiiti sirrii miti. Seente jira maal jechuun seente yaani nama bultii ofiituu fayyisee jiru nama ilmaan qabu isaa agartee seente. Yaani jiraanni tokko qabatee qaama beerum jennaan amma ofwaanii si jee. Amma ofwaanii tokko fayyisee seenaan karaa sajawaan tokko qabu. Isaati laakiin gaafa fayyadamutti walii galaati wal fuudhaa karaa kan kana gakkisiin kana nageetti. Ayyee nagaatti. Yalla beeka. Galatoom. Daawwattoota hordoftoota keenyaa haati manaa kunoo akkuma dhageessanitti maaliifi manaa baaftee hojii neeyxee maaliif fuudhuu diddeenaan jechaa jirti. Namoonni baay'een kaa tasliim hin fuudhiniitii haadha manaa keetii jalakkuu fi jala gajjadii akka amaaraa sanitti dhiifama gaafadhuutii ijoollee ta'e keessatti ofirraa deebisiin naan jechaa jirtanii. Tasliim fuudhuudhaaf rakkoon takka illee hin jiru. Tasliim akkuma beekamu dheengadda akka isin nyaata nyaattuu fi nan 20 takkanii fi niin ergaa warra keessaniif jedheen. Malee dhugaa itti haasa'uu kiyyaa miti. Amma waan hin warra isaaniitiif ergu isin tokkoffaratti beekuu hin qabdu gonkumaa. Lamaffaratti namoota nu gidduu jiru jira. Nama kanaa waliin keenyee mari'annee hanqamtutti ergama. Akkaawuntii eenyurratti ergama ta'a abbaati moo ta'a haadhaati moo jedhamee murtaa'ee akkaawuntii abbaa isiitirratti buusuu qabna. Malee isin hanqaran ergu tasliim gonkumaa baruu hin qabdu. Kun gabbaraas miti. Akkaataa warri intalaa du'aayitti namaaf godhu warra intalaa xiqqoo isaanillee namaatti dhufa. Intala teenya kan dinaa janiiti namoota firaa fi firoottan isaanii yaamanii taa'anii guyyaa saniif jimallee qaqqabanii du'aa illee waan tokko tokko godhanii ansaniif maallaqa itti xiqqoo erginuuf malee ka waa'ee gabbarri silaayyuu hin jiru Harargeedha. Harargeen akkuma beekamu tola walii kennu haa galatoomanii. Kana waan ta'eef ani waa'ee saniitii miti kan nan dubbadde. Ani ammoo nyaata akka isin nyaattuufiin 21 ni ergaaf hojjannaan. San booda immoo isin achumarratti dhiifama naan jettee turte waan beekaa akkas ilaaluuf jedhee. Jettee immoo boodarra yani warra keenyaaf takkittiidha yoo akkas hin taane yoo maallaqa ansiin jedhe 150 irraa buufteeti yoo 100 yoo hin ergineef gonkumaa ositti hin heerumu nama akka kiyyaatiin barbaadadhaa naan jette. Tasliim wanta isin naan jette yaaddoo dhiifama naa godhiiti ani tokkicha akka kiyyaa dullacha ulee qabatee duudaan gad jedhee deemuun ittiin heerumu malee ani sitti heerumuu kana hin jaaladhu naan jette. Maaliif hin jedheen ati abbaa ijoollee sadiiti naan jette. Haadha manaa qabdaa. Haati manaa teetii gaafa galte namummarraa achi na baasuu dandeessanii jetti haadha manaa teetii waliif galtanii. Ani nama akkasiitis miti. Ani akkumaan kanaan dura dubbachaa ture nama jaarsa jaartii miidhuun barbaadu. Dhiira tokko ka dubartoota lama fuudhe akka inni dubartoota lamaan san miidhuun barbaadu. Akka kiyyatti yoo hin danda'e ija tanaa fi ija tanaan godhu. Ija mirgaatii fi ija bitaa. Daawwattoota hordoftoota keenyaa waan akkana kanarraa walabaan jira. Kana hundarraa amma isin baay'ee takka bilbiltee erga dheengadda viidiyoon sun hojjetame akka piraankii irratti irraa hojjette irra siraanii haa galatoomtu. Garuu immoo isin
Sambooda erga nagaatti jennee isilleen dhiifamaa jettee gargar baane booda bilbila ammaamatti bilbilu jirti. Jalaan kaafne laarraan tana. Beekaatiin dhiise. Garuu waan tokkoon na rakkise afaan hin beektu afaan arabii kana hin dandeessu. Waan way arabaa walitti kaate ka jedhu na keessa ni jira. Ammaan tana bilbiluu sa'aatiin darbee jira. Amma sa'aatii isiin hirriba raftu. Hirriba irraan kaasu. Akkasumatti bulee bor ittiin bilbilaa waan isin jettu yoo rakkoo keessa jiraattes yoo moo kaawuyyaan isin jettu kaawuyyaan baay'ate fuudhee isii manatti deebisuu ni danda'a. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna baay'ee.